100 missiles at one of our aircraft carriers, the Abraham Lincoln, one of the biggest ships in the world, actually. And out of 101 missiles shot. Raayyaan Humna Galaanaa Iraan of tolummaa Ameerikaa Galaana Omaan keessatti cabsuun doonii waraanaa guddittii fi sodaachistuu Ameerikaa USS Abraham Lincoln irratti Misaa'ela Kruuzii roobsanii jiru. Oduun kun oduu salphaa miti. Kun xumuraam olaantummaa humna galaanaa Ameerikaa ta'uu mala. Iraan akkamittiin doonii addunyaa sodaattu kana Haleelte bal'ina isaa qabannee jirra. Ulaa uummata Israa'el kan ta'e balballi isaan addunyaatti ittiin ba'an buufanni Xiyyaaraa Idil-addunyaa Gurion guutummaatti hojii alatee jira. Misaa'eloonni Iraan daangaa malee Tel-Avivitti roobaa jiran kun gamoowwan diiguu qofa osoo hin taane Ujummoo Hargansuu Israa'el kutuurratti xiyyeeffatanii jiru. Ogeeyyiin waraanaa dhugaa kanaaf amanuuf dirqamanii jiru. Buufata Xiyyaaraa kanaaf hojii ala gochuun uummata Israa'el Kiyyoo Keessatti cufuu jechuudha. Eenyuyyuu baqachuu hin danda'u, eenyuyyuu seenuu hin danda'u, bal'ina isaa qabannee jirra. Guyyoota darban kanaaf addunyaan waraana qawwee fi dhiigaa irratti xiyyeeffattus jeneraalonni Tel-Aviv garuu meeshaa dhokataa ija addunyaa jalaa dhokatee hojjetu tokko irratti baasanii jiru. Iccitiin kun har'a gaazexaa beekamaa Israa'el Yerusaalem Post irraa dho'ee yeroo ba'u dhugumatti tarsiimoo waraanaa ammayyaawaa fi haala Israa'elitti hojjetu saaxilee jira. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aa ni dhageessu. Qophii keenyaaf laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaaf yeroo maraatiin. Yooyaam ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaaf kun Oromiyaa 24 News dha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Bariin guyyaa roobii bitootessa 25 2026 seenaa waraanaa galaana addunyaa keessatti taateewwan fi dho'iinsa sammuu jeneraalota Washington raasee fidee dhufee jira. Yeroo Ameerikaan galaanni hundi kan kooti dooniin waraanaa kiyyaa eegumsa guutuu qaba jechuun of jajjuutti Teeraan irraa injifannoo fi tarkaanfii diina rifachiisuun akka bakakkaatti dhagaamee jira. Raayyaan Humna Galaanaa Iraan of tolummaa Ameerikaa Galaana Omaan keessatti cabsuun doonii waraanaa guddittii fi sodaachistuu Ameerikaa USS Abraham Lincoln irratti Misaa'ela Kruuzii roobsanii jiru. Meeduraam waan tokko ija sammuutiin haa ilaallu. USS Abraham Lincoln kun maalidha? Maaliif addunyaan doonii kana sodaatti? Dooniin kun bidiruu bishaan irraa miti, isheen magaalaa sibiilaa bishaan irraa lootudha. Ulfaatinni ishee toonii 100 ol ta'a. Humna nuukileeraa lamaan kan sochootu yoo ta'u, boba'aa osoo hin guuttatiin waggaa 25f galaana irra jiraachuu dandeessi. Xiyyaarota waraanaa ammayyaawaa kanneen akka F-35 fi F-18 70 hanga 90 baatti. Loltootaa fi ogeeyyii 5,000 ol ofirraa qabdi. Ameerikaan yeroo biyya tokko doorsisuu yookaan kuffisuu barbaaddu doonii kana ergiti. Isheen mallattoo mootummaa addunyaati. Garuu ijoolleen kaamene FM eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan biratti dooniin kun mootii osoo hin taane galii guddaa fi salphaatti kan rukutamtu taatee jirti. Ameerikaan doonii kanaaf gara galoo galaana Arabaa fi galaana Omaanitti yeroo fiddu kaayyoon ishee Iraaniin sodaachisuu ture. Nuti as jirraa harka kennadhaa jechuu barbaadde. Garuu Iraan teknooloojii fi tooftaa waraanaa addunyaan hin eegne fayyadamuun iccitiin Iraan doonii guddittii tanaaf itti rukuttee maal seetan. Iraan doonii guddaa kanaaf wajjin doonii guddaan hin lolu. Isheen tarsiimoo waraanaa asimeetirik yookaan madaaleen isaa hin eegamne fayyadamtee jirti. Haleellaa Har'aa kana keessatti Iraan Misaa'ela Kruuzii kanneen lafarraa bishaanitti dhukaafaman fayyadamte. Iccitiin misaa'ilota kanaaf bishaan irraa fageenya meetira muraasa qofa gadi jedhanii kan balali'an ta'uu isaaniiti. Saffisa cimaadhaan bishaan irra dhangala'aa yeroo dhufan raadarri doonii Ameerikaa guddichisuun isaan arguu hin danda'u. Yeroo inni arguu misaa'ilichi ija isaanii keessaa seenee jira. Dabalataan iddoo dhukaasaa ishee gaarreen Zaagiroos jalaa fi konkolaattota daldalaa fakkeeffaman keessaa dhoksitee waan qabduuf Ameerikaan eessaa akka inni ka'u tilmaamuu hin dandeessu. Guyyaa har'aa ajajaan humna galaanaa Iraan Admiraal Shaaram ija jabinaan ajaja kenne. Misaa'eloonni Kruuzii samii galaanaa Omaan tarsaasanii gara Abraham Lincolnitti qajeelan. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp naasuu fi dhiphina keessa taa'e. Iraan doonii keenyaa Abraham Lincoln irratti Misaa'ela 100 dhukaaseetti jechuun iyyuuf dirqamee jira. Tiraamp lakkoofsa kana yeroo dubbatu
onnee uummata Ameerikaa kirkirsee jira. Misaa'ela 100 yeroo tokkotti doonii tokkotti yeroo roobu sirni ittisaa isaanii kan jabaadha jedhamu inni doonii sun irra jiru guutummaatti hojiin alatee jira. Bu'aan haleellaa kanaa akkuma Admiraal Shaaraam ifa godhetti dooniin Ameerikaa isheen of tuultu sun iddoo waraanaa ishee gadi lakkiftee dhukaasa Iraan jalaa baqachuuf kallattii ishee jijjiirtee of duuba deebi'uuf dirqamtee jirti. Admiraalichi itti fufuun sochiin doonii kanaa sekoondiin ija keenya jala jira. Yeroo isaan daangaaf dhiyeenya fageenya misaa'ilaa keenyaa keessa seenan rukuttaa laalessaatuun isaan eega jechuun akeekkachiisee jira. Garuu Waashingten akkuma aadaa ishee kasaaraa ishee dhoksuun lakkii dooniin keenya hin rukutamne jechuun haaluuf yaaltee jirti. Haalli kun wanta torban darbee ta'e tokko yaadachiisa. Torban darbee Iraan doonii waraanaa Ameerikaa ishee hunda caalaa qaalii taatee USS Abraham irratti haleellaa raawwachuu ishee labsitee turte. Ameerikaan lakkii Iraan nurru kunneem doonii keenya irratti kutaa uffanni miicamutti ibidda tukkee jetti. Yaadaam doonii doolaara biliyoona 13 baasuun kan teekinooloojii dhumaatiin ijaaramte kutaa uffataatti ibidda keen hojiin ala taate. Suphaaf gara Qophiroosii fi Giriikitti baqattee jedhamee yeroo himamu eenyutu amana? Dhugaan uummata addunyaarraa dhokfamu garuu Iraan rukuttee gara buufataa suphaatti akka isheen baqattu gootee jirti. Har'a immoo dabareen kan Abraham Lincoln ta'ee jira. Gama siyaasaatiin dhiphinni kun dhoo'insa caaluu fidaa jira. Afyaa'in paarlaamaa Iraan Muhammad Baaqir Qaalibaaf namichi yeroo ammaa Iraan keessatti dhiibbaa guddaa qabu ergaa cimaa Waashingtaniif dabarsee jira. Oduun Ameerikaan loltoota dabalataa gara Baha Giddu-galeessaatti ergaa jirti jedhu yeroo dhaga'amu Qaalibaaf toora X irratti akka jedha. Nuti sochii Ameerikaa keessattuu loltoota isheen guuraa jirtu ija dammaqaan hordofaa jirra. Cichoomina nuti biyya keenya eeggachuuf qabnu hin qorinaa jedha. Jechi nu hin qorinaa jedhu kun afaan dippiloomaasiitiin yoo dhuftan saanduqa reeffaa qopheeffadhaa jechuudha. Dubbeemaan humna waraanaa Iraan Abul Fadl Shikarjiin isaanis dhugaa kanaa jabeessuun Abraham Lincoln haleelamtee jirti. Dirree waraanaa gadi lakkiftee baqatteetti jiranii jiru. Taphni kun amma daangaa dhumaarra gahee jira. Ameerikaan galaanota kanaa akka haroo duubaa mana isheetti ilaalaa turte. Har'a garuu bishaanichi ibiddatee itti wobaa jira. Walumaa galatti haalli nuti amma keessa jirru kun dhumaam heejomoonii Ameerikaa agarsiisa. Biyyi tokko isheen waggoota 40f qoqqobbii fi dhiibbaa dinagdee jala turte. Har'a teekinooloojii ofii isheetiin doonii waraanaa Ameerikaa ishee guddittii ari'aa jirti. Yeroo addunyaan Israa'el samii ishee guutummaatti to'atteetti sirni ittisaa qilleensaa ishee gonkumaa hin cabuun jechuun of gowwomsituun dhugaan lafarrattii fi samii Tel-Aviv irratti mul'achaa jiru garuu faallaa kanaatiin guyyaa addunyaan gootummaa fi cichoominaa ijoollee Teheraan itti argite guyyaa onneen Israa'el dhiphinaa fi naasuun itti raafamedha. Yeroo nuti oduu kanaa isiniif dhiyeessinu ulaa uummata Israa'el kan ta'e balballi isaan addunyaatti ittiin ba'an uffanni xiyyaaraa Idil-addunyaa Gurion guutummaatti hojiin alatee jira. Mi'aala suukkanneessaa buufata xiyyaaraa kana keessa jiru bal'inaan haa ilaallu. Xiyyaarri daldalaa Israa'el biyya Qophiroos irraa ka'ee gara Tel-Avivitti galuuf yeroo yaalu samiin magaalattii araafam ibidda misaa'ilota Iraaniin uwwifamee ture. Paayileetiin xiyyaara kanaa lubbuu imaltoota isaa baraaruuf jecha si'a 3 guutuun lafatti gadi bu'uuf yaalii godhe. Dhoo'insa walirraa hin cinne sana sodaachuun irra deebi'ee qilleensatti ol baqachuuf dirqamee jira. Kun waraana ammayyaawaa keessatti wanta takkaa mul'atee hin beeknedha. Iraan kaayyoo ishee sirriitti beekti. Misaa'eloonni ishee daangaa malee Tel-Avivitti roobaa jiran kun gamoowwan diiguu qofa osoo hin taane ujummoo hargansuu Israa'el kutuu irratti xiyyeeffatanii jiru. Ogeeyyiin waraanaa Israa'eliyyuu dhugaa kana amanuuf dirqamanii jiru. Buufata xiyyaaraa kanaa hojiin ala gochuun uummata Israa'el Kiyyoo keessatti cufuu jechuudha. Eenyuyyuu baqachuu hin danda'u. Eenyuyyuu biyya sanaa seenuu hin danda'u. Dhiphina kanarraa kan ka'e tajaajilli xiyyaaraa Israa'el murtii abdii kutannaa tokko dabarsee jira. Ministeerri geejjibaa Israa'el amma dandeenyutti buufaticha banaam haa taasifnu jechuun yoo iyyus dhugaan waraanaa garuu isa dirqisiisee jira. Seerri haaraan beem akkas jedha. Sa'aatii tokkotti xiyyaara tokko qofatu kaam yookaan qubata. Xiyyaarri tokko immoo imaltoota 50 qofa fe'uu qaba. Mi'aadaa buufata xiyyaaraa guyyaa guyyaatti namoota 10,000 keessummeessuun amma namoota 50 qofaaf eeyyamamuun mallattoo gootummaatti lamsheeffamuu agarsiisa. Israa'eloonni biyya isaanii dhiisanii baqachuu barbaadan amma buufata xiyyaaraa keessatti qabamanii yeroo saayireeniin iyyuu garam holqa lafa jalaatti fiigaa jiru. Garuu ibiddi Iraan Tel-Aviv qofarratti kan daangeffame miti. Israa'eloonni yoo Tel-Aviv gubattee gara kibbaatti
gara magaalaa eegamtuu fi bashannanaa ilaatitti baqanna jedhanii yaaduu turan. Garuu Teeraan ergaa ifaa dabarsitee jirti. Lafa keessan irraa iddoon nagaa tokko illee hin jiru. Halkan idaa magaalattiin Eelaatii fi naannoon ishee akkasumas naannoon industirii Shuuriit keessatti sagaleen saayireenii dhaga'amaa ture. Misaa'eloonni Iraan fageenya kiiloomeetira 1000 qaxxaamuranii kibba Israa'el dhaabbatanii jiru. Guyyaa tokko keessatti Eelaat irratti marsaa sadaffaa yoo ta'u, guutummaa Israa'el irratti ammoo marsaa 14ffaadha. Ololli Israa'el waggootaaf nuti sirna ittisaa guutuu qabna jechuun ijaarratti guyyoota muraasa kana keessatti akka mana dulloomeetti jigee jira. Ragaa kanaaf ammoo afuma isaaniitiin ministeerri fayyaa Israa'el dhugaa dhooftu tokko baasanii jiru. Erga waraanni Israa'el baaruudaa leencaa jechuun guyyaa Ayatollah Khamenei ajjeesan guraandhala 28 irraa eegalee lakkoofsi madaa'otaa Israa'el 4918 ga'ee jira. Kun lakkoofsa salphaa miti. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibu ammoo sa'aatii 11 qofa keessatti namoonni 89 haaraan dabalataan madaa'uu isaaniiti. Taphni waraanaa Baha Giddu-galeessaa amma guutummaatti bifa jijjiirratee jira. Israa'el biyya weerartuurraa gara biyya of baraartuu fi dhiphinaatti jijjiiramtee jirti. Misaa'elli Iraan inni samii Tel-Aviv irraa Har'a gurraacha uumaa jiru inni Eelaatitti dhu'aa jiru ergaa tokko qofa qaba. Nuti azzarraa humna guutuun jirra. Hanga isin jilbeeffattanittis ija hin libsannu. Guyyoonni dhufan Israa'eliif guyyoota dukkanaa fi dhiphinaa ta'uuf deemu. Iraan ammoo haaloo ishee ujummoo hargansuu diinaa kutuudhaan ba'achuu itti uftee jirti. Guyyoota darban kanaa addunyaan waraana qawwee fi dhiigaa irratti xiyyeeffattus jeneraalonni Tel-Aviv garuu meeshaa dhokataa ija addunyaa jalaa dhokatee hojjetu irratti baasanii jiru. Iccitiin kun har'a gaazexaa beekamaa Israa'el Yerusaalem Post irraa dho'e yeroo ba'u dhugumatti tarsiimoo waraanaa ammayyaawaa fi haala Israa'elitti hojjetu saaxilee jira. Kanaan dura yeroo waa'ee diroonii dubbatamu wanti sammuu namaatti dhufu dirooniiwwan gurguddoo kanneen sagalee guddaa dhageessisanii fi adara diinaatiin salphaatti mul'atanidha. Garuu Israa'el duula waraanaa baaruudaa leencaa jedhamuun Iraaniif Libaanos irratti bantee kana keessatti meeshaa addaa kan akka hafuuraatti socho'u fayyadamtee jirti. Dirooniiwwan kunneen xixinnoo ijaan arguuf baay'ee ulfaatoo fi waan hunda caalaa guutummaatti sagalee malee kan balali'anidha. Meeshaa Israa'el kanaa gadi fageenyaan haa ilaallu. Ulfaatinni diroonii kanaa kiiloogiraama 3 fi walakkaa qofa. Kana jechuun loltuun Israa'el tokko salphaadhumatti shaantaa isaa keessaa kaa'atee daangaa diinaa qaxxaamuruu danda'a. Yeroo bakka barbaadan gaan daqiiqaa 5 gadii keessatti walitti qabanii qilleensatti ol furguggisuu danda'u. Ergaa samii seenanii booda dirooniiwwan kun daqiiqaa 90 guutuu osoo sagalee tokko hin dhageessisin akkuma rirmaa qilleensa keessa naanna'u diinni lafarra jiru xiyyaara kana dhaga'uus arguu hin danda'u. Dirooniin kun maal hojjetti? Kaayyoon ishee inni guddaan ija diinaa ta'uudha. Basaasonni Israa'elii fi loltoonni addaa yeroo daangaa Iraan yookaan Libaanos tulluuwwanii fi gammoojjii keessa lixan diroonii kanaan of fuulduraa fageenya kiiloomeetira 5 fageessanii ergu. Dirooniin kunis viidiyoo fi odeeffannoo qabatamaa kallattiidhaan gara kompiitara loltoota lafarra jiraniitti ergiti. Bakka humni Iraan dhokatee bakka kuusaan waraanaa jiruu fi bakka eegdonni warraaqsaa itti hiriiran hundaa akka harka abbaatti diinaaf agarsiifti. Kanaanis loltoonni Israa'el osoo hin tuqamin balaa ofirraa ittisuu fi bakka laafaa filatanii rukutuu danda'u. Wanti hunda caalaa nama ajaa'ibsiisu garuu madda teekinooloojii kanaati. Dirooniiwwan addunyaa dhiphisan kun kan oomishamtu dhaabbata Israa'el Aero Sentinel jedhamuuni. Dhaabbanni kun dhaabbata guddichaa hojjettoota 1000 qabu fakkaachuu danda'a. Garuu dhugaan jiru adda. Kutaan diroonii iccitii kana hojjetu ogeeyyii fi injiinaroota 5 qofaa of keessaa qaba. Namoota 5tu meeshaa waraanaa daangaa Iraanii fi Libaanos keessatti basaasu kana harka isaaniitiin of eeggannoo guddaan hojjeta. Dhaabbanni guddaan isaan jala jiru hojjettoota 25 qofa qaba. Kun ammoo tarsiimoo addaa Israa'el agarsiisa. Isaan baay'ina irratti osoo hin taane qulqullinaa fi iccitii irratti xiyyeeffatu. Walumaa galatti waraanni Baha Giddu-galeessaa caalaatti walxaxaatee jira. Iraan akkuma guyyoota darban misaa'ilota gurguddoo akka fattaatuu fi sajjila fayyadamuun gamoo ministeera ittisaa Israa'el Tel-Aviv keessatti Haleelte Misaa'elli Iraan humnaa fi saffisaa agarsiisa. Israa'el ammoo faallaa kanaatiin diroonii ijaan hin argamnee fi gurraan hin dhaga'amne fayyadamtee ijaa fi iccitii adamsiti. Israa'el dirooniiwwan kanaan Gaazaa keessatti iddoo dhoksaa, Libaanos keessatti gaarreen Hizbullaa fi Iraan keessatti bu'uuraalee niwukileeraa lafa jalaa sakatta'uuf tattaafatti. Waraanni Har'a waraana qawwee qofa miti, waraana teekinooloojii fi waraana sammuuti.
yeroo Iraan haaloo abbootii ishee ba'uuf samii Israa'el ibiddaan uffistum Israa'el ammoo lafa jalaam dukkana keessaam drooniiwwan xixinnoo fi ogeeyyii 5 qofaan hojjetaman daddarbitiim ija ishee daangaa diinaa keessaam kaatti jirtiim. Taphni kun eessaa akka ga'u eenyuyyuu hin beekum. Garuu wanti dhugaan tokko jiraam addunyaan teekinooloojii waraanaam isa ijaan mul'aturraam gara waraana dhokataa fi iccitiittiim guutummaatti ceetee jirtiim. Eegaan kabajamtootaam dhaggeeffattootaam Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolamaam. Kanneen chaanala YouTube keenya Har'a taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaam. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaam.